السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتوب جلت أرقمتان ويلكام الشما هركفوني ألفيا كيسا هندي كيسا نوتك قدا سنجني نجيني كي يكلين سرانسينا كاكو يغا وردفتوتا كيا فيديو كيا كاني أرى اسمي كبدي دفي أكاتا فيديو ديرتي توكو akkata viidiyoo dheerate tokko maqaa intro kennaa awwala eega kaanneen booda viidiyoo yeroo dheerate akkuma amma asirratti argitan kana viidiyoo san matanan hojii tokko yoo hojjennu hojiin sun viidiyoo dheeraa yeroo ta'e viidiyoo san akka namni daawwattoonni keenya namni YouTube channel keenya laalu sun akka nuuni fanneef viidiyoo san akka daddafee waan san mul'iseetiniin viidiyoon gabaabbatu viidiyoo dheeraa akkamitti gochuu dandeenya kapikaatii keessa seenne akkamitti gochuu dandeenya akka itti gabaabsinu viidiyoo san immoo akka dafee saffisaan viidiyoon sun dalaguu jechuudha akka yeroo hordoftoonni keenya daawwatan ittiin dheeratee ni fannee jechuudha. Egaa nafaana tura viidiyoon sun akkamii dalagamaa hojjettan horroon beekni kabeettan immoo sheer godhaa dabarsaa anin beekattanii biran tarinaa kan beekni baay'ee jira YouTube channel reefuu banate akka kiyya itti haa fayyadamu isiniin jedha maaliif ani viidiyoo nama hedduu warroota dandeettii guddaa qaban warroota viidiyoo baratee keessattuu ture jechuudha ni ilaala jechuudha maaliif YouTube banadhe kalaan waa hunda beekaa jennee dhiisu osoo hin taane kan muuxannoo irra tureen muuxannoo nu caaluu ni qabaa jechuudha akkuma san nullee irraa barannaa jechuudha ni ilaala viidiyoo nama tokko eegasii irraa barannaa illee akka kiyyaa kan wallaalee hin dhabamu jechuudha yookaan beekullee baay'ate wallaalaan xiqqoolee taatu hin dhabamu ayyee iddoo maqasii tana tuyna viidiyoo kana asaallee isinitti hin dheeressu akka viidiyoo dheerate akka inni daddafee saffisaan viidiyoon sun viidiyoo dheerate tokko irraa muruu yoo hin barbaadin saffisaan akka inni nu dalagu akka inni dafee waan san mul'isu goona okay iddoo maqasii edit jettu tana tuyna iddoo maqasii edit jettu kana tuyne iddoo tana tuyna kuno isinitti mul'ata jedheetiin yaada kuno iddoo kana tuyna maqasii awwala tuyne kapikaatii keessa seennee egaa maqasii tuyne iddoo tana nuu fida bakka kana nuu fida isii kana irratti gadhooyna egaa gadhooyne mallee bakka kana tuyna okay akkuma asirratti argitan kana mee nama viidiyoo kana akkuma asirratti argitan kana viidiyoo kana yeroo dafee saffisaan godhuu barbaade garan akkana harkisa yeroo suutaasoo barbaade immoo lakkoofsa lama kanarra kaaya yeroo immoo hin barbaanne immoo bakka kanatti deebisee dhiisaa jechuudha bakka amma inni irra jiru kanatti bakka kanatti jechuudha. Okay mee amma isinitti garan harkisee isinitti argisiisu viidiyoon kun akkamii akka daddafu jechuudha. Mee amma viidiyoo banee isin agarsiisa viidiyoon dheeraan akkamitti gabaabbate akka daddafu isinitti argisiisa banee walumaan laallaa hanga dhumaan afaana tura. Amma garan harkisee jira viidiyoon gabaabaa waan ta'eef ni dida viidiyoon kiyya dheeraa miti jechuudha dirqama viidiyoo dheeraa gochuu qaba. Mee amma bakka kanatti ishiin jedhu mee amma keessa baheetiin ilaala akka kanarratti dhiiseetiin raayitii irratti godha raayitii waan irratti hin godhiniif didana fakkaate mee amma raayitii irra godheetiin ilaala jechuudha.
egaa hordoftoota kiyyaa maaliif viidiyoon nama mul'ise kun viidiyoo gabaabaadha. Viidiyoo dheeraa barbaadan amma isin dura viidiyoo dheeraan dalagee ilaaleetiin hin jira. Viidiyoo dheeraa yoo ta'e haala kanaan hojjettanii jechuudha. Iddoo tan tuqxanii akka daddafuu gochuu dandeettanii jechuudha. Kanaama daddafaatiin hin jira jechuudha. Yaaleetiin hin jira. Viidiyoo dheeraa suu ta'eefaa kana caalaa amma daddafaa jira viidiyoon kun. Viidiyoon garuu gabaabaadha. Daddafee haala kanaan daqiiqaa dheeraa agarsiisuu danda'a. Yookaan immoo bakka kanatti deebisnaa jechuudha. Egaa duubatti deebi'a amma. Saffisaanii kana caala daddafaa jechuudha. Osoo viidiyoon dheeraa ta'e kana caala daddafaa. Egaa hordoftoota kiyya iddoo maqasii tana tuqxanii eegas immoo iddoo tana tuqxanii seechiin booda immoo normaal bakka jedhu kana tuqxanii saniin booda gara harkistanii sagalee keessanillee ni jijjiira. Akka sagalee adurreetti jijjiiraa jechuudha. Sagalee adurreetti jijjiira. Hanga dhumaa kana yoo godhan ni daddafa. Jidduu kana keessa yoo godhan immoo suuta jedhee viidiyoon sun akka dubbatu barbaadan akkasitti dubbataa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kapikaatiin maashaallah waa baay'ee namatti tola. Wanta hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kapikaatiin suuta jenneetiin viidiyoo jidduu keessaa san ammallee sagalee viidiyoo jidduu keessaa bichaa sagalee isaa cufuu yoo barbaanne iddoo tana yoo akka banaa ta'uu barbaanne gara harkisna. Yoo sagalee viidiyoo jidduu jiru san bichaa keessa cufuu barbaanne immoo gara natti harkifnaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan isinii gala jedheetiin yaada. Akka isinii galu immoo abdii qabaa. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya waa hedduu of keessaa qabaa. Maashaallah kapikaatiin suuta jenneetiin wanta nu fayyadu keessaa fayyadamnaa jechuudha. Kapikaatiin akkasuma ammallee waa hedduu of keessaa qabaa jechuudha. Keessa deemanii yoo ilaalan akkaataa viidiyoo keenya immoo haala kanaan itti jijjiirree wantoota garaagaraa itti jijjiirree jechuudha. Viidiyoo keenya miidhagsuu dandeenyu haala kanaan ni bareeda jechuudha. Kan barbaanne itti jijjiirraa jechuudha. Isa kanneen kana akka filannoo keessanitti jijjiiruu dandeettan isinii hedduu jira. Amma garana yoo harkisnee bifa hedduu jira. Akka barbaanne itti jijjiiruu dandeenya. Yoo barbaanne onnee waan hedduu jira jechuudha. Wanti nama hawwatu waan itti jijjiiru akshinii viidiyoo keenya jijjiiruuf bareechuuf waan hedduu jira jechuudha. Kan ittiin viidiyoo keenya miidhagsinuu jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana viidiyoo keenya waan ittiin miidhagsinu wanta hedduu qaba jechuudha.
mee kanaan maani irra harkisee akkanatti haala kanaan wal qixxeessuu danda'a jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessuu danda'a. Haala kanaan baay'ee miidhagaadha jechuudha. Haala kanaan viidiyoo dheeraa gabaabsuu dandeenya. Viidiyoo dheeraa san viidiyoon sun dheerate viidiyoo san irraa muruu yoo hin barbaanne akka hordoftoonni keenya nuun ifanne haala salphaan gabaabsuu dandeenya. Iddoo maqasiitu hin eegasii akkuma isin argisiise kan itti fayyadamtanii waa hedduu qaba akka bikkaatiin inshaallah kanarra isinitti hin dheeressu. Inshaallah viidiyoo isinii hojjedha hordoftoota kiyya. Amma viidiyoo irraa tureetiniin jira dhiifamaa natti hin tolle gisee tokko tokko haalli namatti hin mijatu sanii fi viidiyoo samana kana sun hojjetiin irraa badeetiniin jira. Inshaallah waan beekurraa viidiyoo isinii qabadhee dhufaa. Viidiyoon kiyya karraa kana fakkaataa asumaan itti fayyadamaa itti bohaaraa isiniin jedha. Like, share, subscribe godha warri haarawaa taatan YouTube channel kiyyaaf. Warroonni hanga amma maatii naa taatanii na jajjabeessitan immoo galatoomaa. Galanni keessan dachaa haa ta'u. Warri haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya karraa kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye bye nagaan naa tura. Haaluma kanaan introo isa dhumallee irra kaayyenna. Introo isa dhumaa okay. Haala kanaan bareedee jira jechuudha. Viidiyoon keenya itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan naa tura. Bye bye.